Amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi bara haarawaa 2026 ilaalchisuun ibsa qeerroo bilisummaa Oromoo. Waan hundumaa dursa uummanni Oromoo fi qeerroon bilisummaa Oromoo akkasumas barattoonni Oromoo wanjoo garbummaa uummata keenya irratti afaan qawween dirqamaan fe'amee jiru hin fudhannu jechuun qabsoo hadhaawaa kan wareegama qaalii itti kanfalaa jirru keessatti hirmaannaa guddaa gochuun lubbuu keessaan bakka bu'aa hin qabne utuu hin mararsiifatin kennuun falmachaa jirtanii fi waraanni bilisummaa Oromoo waboon jiruu fi jireenya isaa saba isaa bilisoomsuuf of wareegee lubbuu isaa iddoo buusaa hin qabne saba isaaf kennuun bakka jireenyaa daggala godhatee diinaan falmaa hadhaawaa gaggeessaa jiruu fi hooggantoonni qabsoo bilisummaa Oromoo jaarmiyaaleen hawaasaa fi siyaasaa waltubuun uummata keessan waliin falmachaa jirtan hundaan baga guyyaa uummata Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo biratti guyyaa seena qabeessa kana geessan. Uummanni Oromoo erga biyyaa fi mirga isaa dhabee kolonummaa Habashaa jalatti kufee eegalee bifa garagaraatiin yeroon inni hidhannoo hin kaafne hin turre har'as itti jira. Qabsoon bifa kanaan hanga ammaa deemaa jirus uummata keenya galii bilisummaan ga'uu hanqatus tarkaanfii hedduu tarkaanfate mirgoota hin tuffatamne hedduus Oromoo goonfachiisee jira. Qeerroo bilisummaa Oromoo fi hawaasa Oromoo bal'aas warraaqsaaf kakaasuun dammaqsee warraaqsatti galchuun warraaqsicha taliiguun mootummaa wayyaanee ofirraa qaarisiisuu danda'us injifannoon argame jalaa butame. Qabsoo fuula duraafis bu'uura jabaa kaa'uun har'as diina waliin kokkee wal qabee qabsoo bilisummaa Oromootti xumura tolchuuf uummata isaa waliin qabsootti jira. Addi bilisummaa Oromoo amajjii tokko guyyaa waboo akka ta'u kan murteesse sababa malee miti. Addi bilisummaa Oromoo bara 1973 dhalatee umurii isaa kichummaadhaan bara 1974 hangafoonni qabsoo bilisummaa Oromoo Jaalelemoo Qilxuufaa Carcar Xirroo gubbaa qorichaatti rasaasa bilisummaa Oromoo tokko jedhanii diina irratti dhukaasuu eegalan. Akkuma qabsoon qabsaa'ota sooratti jedhamu Jaalelemoo Qilxuus lola kana irratti waaree dura yeroo wareegamu warreen booda immoo Jaalundeen yookiin Ahimad Xaqii wareegame. ABO'nis qormaata hamtuu keessatti kufus jabaatee of dandamachiisuun qabsichas dandamachiisee bara 1976 humna jabaan qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsuu itti fufe. Ammas marroo lammaffaaf haalli rakkisaan isa mudate. Bara 1978 walakkeessa irraa kaasee hanga dhuma bara 1979tti ABO'n haala akkaan rakkisaa keessa ture. Yeroon kun yeroo lolli Somaaliyaa fi Itiyoophiyaa dhumate waraanni Ziyaad Barree ari'amee bahee mootummaan Dargii humna ABO kan reef of ijaaraa jiru dhabamsiisuuf duula walirraa hin cinne itti bobbaasee turedha. Waraanni bilisummaa Oromoo Baalee, Arsii fi Harargee keessatti duula kana ofirraa deebisuuf lola ciccimaa seene. Qunnamtiin isaa addaan citee ni faca'aa yaaddoon jedhu illee guddaa ture. Qabsoon haqaa yoomuu waan injifatuuf jagnootiin waboo duula Dargii ofirraa deebisanii amajjii tokko bara 1980 walitti dhufanii ayyaana guddaa ayyaaneffatan. Bara 1980 irraa kaasee guyyaan waboo bara baraan guyyaa waboo fi guyyaa injifannoo ta'ee kabajama. Barri kun kan bara xumura abbaa irree kan injifannoo bilisummaa fi bara walabummaa Oromiyaa itti mirkaneeffannu Oromiyaan diinaan bara dheeraa diigamaa fi saamamaa turte itti ijaarramtu bara nagaa fi gammachuun uummata keenyaaf deebi'u kan milkii fi jaalalaa nuuf akka ta'u hawwii keenya ibsanna. Ammas irra deebi'uun baga ittiin nu ga'e jechuun haala akkaan ulfaataa qabsoo hadhooftuu kan gootonni keenya irratti wareegaman galiin ga'uuf diina hanga funyaanitti hidhatee fi waraana kallattiin uummata keenya irratti labse fuuldura dhaabbannee falmachaa utuu jirru guyyaa seena qabeessa guyyaa waboo amajjii tokko kan bara haaraa 2026 qabsoo biyyoolessa Oromiyaatti jijjiirame mootummaa abbaa irree biltsiginnaa itti gaafatama seeraa fi seenaa jala galchuun sadarkaa idil addunyaatti warraaqsi hawwannaa guddaa argate. Bara Oromoon gamtaan mirga isaa kabachiifachuun amantaan ilaalcha siyaasaan ganda fi haala fedhe kamiin iyyuu osoo waliin qoodiin wareegama qaalii dachaa kan yeroo kam caalatti kanfaluun duula hidhaa ajjeechaa jumlaa duguuginsa sanyii uummata keenya irratti gaggeeffamaa jiruuf bakka kennuun mirga uumamaan qabnu kabachiifachuu fi xurreen bilisummaa fi injifannoo itti galmaa'uu eegaleedha. Yeroo kanatti uummannii fi qeerroon dargaggoonni Oromoo mootummaa biltsiginnaa aangoo irraa buusuuf kurkursaa jiru ta'uun kan beekamuu fi bara mootummaan abbaa irree biltsiginnaa uummata Oromoo irratti waraana labsee uummata siivilii waraanaa jiru ta'uun beekamaadha.
qeerroo bilisummaa Oromoo uummata Oromoo haqa isaaf ilmaan isaa cinaa dhaabbatee falmachaa jiruu fi sadarkaa jaarmiyaa ABO WBOtti biyya keessatti ijaaramanii jiranitti guyyaa seena qabeessa kana yeroo warraaqsaan kabajachaa jirrutti gootummaa fi injifannoo guddaan kan nutti dhaga'amaa jiru ta'uu ibsuu barbaanna. Dhumarratti uummata Oromoo hunda, jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo hundaa fi dhaabbilee hawaasummaa uummata Oromoo hundaaf dhaamsa fi ibsa ejjennoo abbaa qabxii 11 qabu akkaataa itti aanu kanaan irra deebi'uudhaan ibsina. Tokko, guyyaa kana yeroo yaadannu aarsaa guddaa uummanni keenya qeerroon bilisummaa Oromoo akkasuma waraanni bilisummaa Oromoo kaffalaa turee fi kaffalaa jiru yaadachaa Oromoon tokkummaan irbuu haaromfatee qabsoosaa galiin ga'uuf of kenniinsaan akka hojjetu waamicha goona. 2. Sirna abbaa irree injifachuun biyya walabaa ijaarrachuuf qabsoo hidhannoof qabsoo karaa nagaa gaggeessaa turre ammas itti jirra. Kanaaf uummanni keenya rakkoo ulfaataa amma keessa jiru kana keessaa ba'uuf qeerroon bilisummaa Oromoos ta'e uummanni Oromoo qabsoo karaa lachuu irraa hamileen qooda fudhachuu akka qabuu fi fincila xumura garbummaa gaggeessuuf dursee akka of qopheessu waamicha keenya dabarsina. 3. Waraanni bilisummaa Oromoo haala yeroo ammaa keessa jirruun yeroo uummanni keenya du'a madaa fi mimmaan hin qabne du'aa jiru, yeroo eenyummaa Oromoof birmadummaan Oromiyaa yaaddoo guddaa keessa galee jiru ta'uu kanatti sirna abbaa irree PP dura jabaatee dhaabbachuu akka itti fufu cimsinee yaadachiifna. 4. Jaarmiyaan qeerroo bilisummaa Oromoo yeroo kamiinuu walitti qabsoo bilisummaa Oromoo galii isaan ga'uuf sochii warraaqsa xumura garbummaa qindeessuu, uummata Oromoo gita garaagaraa keessa jiru dammaqsuu, ijaaruu fi qabsootti bobbaasuu irratti akka hojjetu akkasuma tokkummaaf eenyummaa sabboonummaaf gama hundaan waardiyyaa dhaabbachuun akka hojjetu waamicha taasifna. 5. Yeroo ammaa kana duulli qindaa'aan daangarraan kallattii ba'a Oromiyaan, kallattii kibbaan akkasuma kallattii lixaan mootummaa bilxiginnaan deeggarame uummata keenya irratti aggaamamaa jira. Lubbuu uummata keenyaa gaaga'eera. Lafa uummanni keenya aarsaan tikfate dhuunfateera. Kanaaf Oromoon fira isaaf birmatu akka hin qabne beekee lafaaf lafee warra isaa tikfachuuf yoomuu caalaa qophii akka ta'u dhaamna. 6. Gama biraan mootummaan abbaa irree biltsiginnaa maqaa misooma magaalaa jedhuun uummata keenya lafaaf qe'eesaa abbootii qabeenyatti gurgurachaa jira. Gochaalee fokkisoon kun Oromiyaa iddoo hundatti babal'atee uummata keenya yaaddoof dhiphina guddaa keessa galcheera. Kanaaf qeerroon bilisummaa Oromoo gochaa kana cimsee kan balaaleffatuu fi tarkaanfii barbaachisullee fudhachuuf qophii ta'uu isin hubachiifna. 7. Hawaasni Oromoo biyyoota garaagaraa jirtan, jaarmiyaaleen hawaasaa, hayyoonni Oromoo akkasuma miidiyaaleen Oromoo hundi saamicha, ajjeechaa, hidhaa, gidiraa sirni garboomsaa uummata keenyarraan gahaa jiru jalaa ba'uuf falli tokkummaan qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsuu ta'uu hubattanii ogummaa qabdaniin, diinagdee qabdaniin akkasuma dandeettii qabdaniin qabsoo bilisummaa Oromoo ABO WBO'n gaggeeffamu cinaa akka dhaabbattan isin gaafanna. 8. Jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo garaagarummaa ilaalchaa xixiqqaa cinaatti gattanii sirna abbaa irree injifachuuf yoomuu caalaa yaadan akka waltumsitan, uummanni Oromoo tokkummaan diina isaa dura akka dhaabbatuuf yoomuu caalaa qooda isinirraa eegamu akka bahattan qeerroon bilisummaa Oromoo waamicha isiniif taasisna. 9. Gurmuun ajjeestotaa sirni biltsiginnaa filannoo kijibaan gaggeessa jedhee sardamaa jira. Biyya mirgi namummaa sarbama keessa jirutti maqaa filannoo jedhuun uummanni keenya akka hin burjaajofne isiniif dhaamna. 10. Ilmaan Oromoo kanneen sababa Oromummaaf sabboonummaa jabaa qabdaniif mana hidhaa diinaatti dararamaa jirtan, sabboontonni keenya kanneen jireenya dhuunfaa keessaniif jecha caasaa mootummaa keessa jirtan kan akka kaabinee, raayyaa ittisa biyyaa, poolisii humna addaa Oromiyaa fa'i haalli isin keessa jirtan ulfaataa ta'ullee qabsoon ulfaattuu fi kan aarsaa nama kaffalchiisu ta'uu beektanii jabaachuun ejjennoo keessan cimsitanii qabsoo sabni keessan itti jiru akka finiinsitan waamicha goona. 11. Qeerroon qarree fi dargaggoonni Oromoo dantaalee xixiqqaan gowwoomtanii ergama diinaa raawwataa jirtan waamicha qeerroon bilisummaa Oromoo isiniif taasisaa jiru kana hubattanii gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti akka makamtan jenna. Dabalataan abbootiin qabeenyaa Oromoo qabeenya keessan diinaaf arjoomuu dhiistanii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo arjoomuun qabsoo bilisummaa Oromoo rarraga bilisummaa irra ga'e kanatti xumura akka tolchinu isiniif dhaamna. Injifannoon uummata Oromoof. Amajjii 1 bara 2026 qeerroo bilisummaa Oromoo irraa.